Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan. Egaa Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa. Lammiiwwan sinin jechuun jaaladha. Egaa bucheen jechuudha. Wataadarichi dhufeetu jira jechuudha. Har'aa kaasee har'aa abbaa dhimmaa nan dubbisaa haala jiruuttan himaa. Garuu immoo sana booddee anatu irmijaa olaanu fudhataa. Abeelii fi Buruukitti wanta isaan hojjechaa jiranii wanta bareedaa miti, wanta namatti tolu miti yoo jedhu dubbateetu jira jechuudha. Egaa Abiraamidhaanii qaxareetu jira jechuudha. Mee Abiraamirraa dhaggeeffachaa irraa dubbannaa sinin jechuun jaaladha. Isa kana dhaga'ee buufadhee dhufeetu jira jechuudha. Iddoo waayifii deemeeti. Waayifiin aladha waan ta'eef inqorra waan ta'eef isinin jechuun jaaladha. ማመጣ አልፈጠራኝ እኮ ችግር የተፈጠረብህ የሆነ ነገር የደረሰብን ይመስለኝ ነበረ። አይ ፈልጌ ነው፣ በጣም ፈልጌ ነው። ለዛ ነው። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም ነው። ምን ችግር? አይ ምንም፣ በቃ ብዙ ነገሮችን ላወራህ ፈልጌ ነው። ማለት አጠገብ ያሉ ሰዎችም ጥሩ ነገር እያደረጉ ስላልሆነ ለምን አግኝቼክ ነገሮችን በራስ መንገድ ለምን አታስኬድ የሚለውን ነገር ስለፈለኩኝ ነው። ማለት አጠገብ ያሉ ሰዎች እያየህ ነው እያደረጉ ያሉት ነገር እያበላሹ እንጂ ምንም ጥሩ ነገር እያደረጉ አይደሉም። አቤልም ቢሆን ብሩኬም ኤርሜላ ምንም ደስ የሚል ነገር የለውም። ግን ለምን ይሄ ነገር ተፈጠረ? ባለፈው የሆንከውን ነገር ታውቃለህ። ሆስፒታል እስከ መግባት ድረስ የደረስክበት ምክንያት ምንድን ነው? እነሱ ባመጡት ጣጣ ነው፣ እያየ ነው አብርሽ። እዛች ጋር ደግሞ ታውቃለህ ሩታም አለች። አንተ ቆይ ለምን ከእነሱ ጋር ተጣላ? ትናንትና መጣላትን ሰምቻለኝ። ለምን ይጣላው ከእነሱ ጋር? እና ዝም ብዬ ሊያቸው እንዲ አብርሽ የዚህ ሁሉ ጥያቄ ማን ነው? ተነጋግሮ መፍታት ያለበትን ነገር ተነጋግሮ አማ አካ ቡቼን Abiraamidhaan jedhutti jechuudha. Abeelli fi Buruukii wanti isaan gochaa jiranii wanta gaariidha. Yeroo darbee kuftee hanga hospitaalaa seentutti geesseetu jirta. Maalidha kan isaan gochaatu jiran jennaani? Ati kaleessaa maaliif isaan faana wal loltee jennaan dhaabadheen ilaalaaree otoo isaan kana godhanuu gaafa inni jedhuuni dubbatamee haasawamee waliigaluun osoo danda'amu jedhee jechuudha. Abiraamii ijoollettiin kan dhageessu miti jechuudha. Sammuun ishii wanti ta'e jalliseera jechuudha. Hin xamaamaati sammuun isaaniidha. Abiraam immoo asirratti jechuudha fuulli isaa dhugaa dubbachuuf waan tokkollee bareedaa miti jechuudha. Akka nama gaddee, akka nama waan hundumaa dadhabee bakka abdii kutateetti kan inni jiru jechuudha. Egaa Waaqayyo isaa gargaaru. ዛሬ እንደዚህ ካረጉ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊያደርጉ ነው? አስበዋል እንዴ? ይገባኛል። ይሄ ነገር ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ግን ደግሞ አሁን አንተ በንግግር መፍታት የፈለግከውን ነገር በእኛ ጉዳይ አንተ ከእነሱ ጋር መጣላትም አይጠበቅብህም። ትናንትና በማታ መጣላታችሁን ሰማሁኝ ከእነሱ ጋር ያ ደግሞ መሆን የለበትም። Innammakaakan jechaa jiru yaada keenya akka yaada keenyaatti ibjettanii wal loluun sin hin የሚጠቅመኝንና የሚጎዳኝ ነገር ጠንቅቄ አውቃለሁ። ማን ጥሩ ማን ክፉ ማን እንትን እንደሆነ ሁሉ ነገር አውቃለሁ። ገብቶሃል? አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ሙሉ አይደለም። ብዙ አይነት ስህተቶች ሊኖርበት ይችላል፣ ጥፋት ሊኖርበት ይችላል። ግን ደግሞ ያንን ሰው ከማባረር ሳይሆን ቀስ በቀስ እንዲማር ማድረግ ይቻላል። እናንተም ደግሞ እነሱን መምከር ከቻላችሁ መምከር ነው እንጂ ከፈለጋችሁ ያለባችሁ እንደዚህ በጥል በጉልበት በምናምን የሚሆን ነገር እኮ ምንም አይነት ነገር የለም አይደለ እንዴ? እሱ ደግሞ እንደዛ ነው እያሰባችሁ ያላችሁት እያደረጋችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ብቻ ለምን እንደዛ ይሆናል? አብርሃም እያየው እንዴት ዝም ልበል? ይሄን ነገር ዛሬ እንደዚህ አንተ ባለትዳር መሆንን እያወቁ የልጅ አባት መሆንን እያወቁ የሩታ ሚስት መሆንን እያወቁ እንዴት ነው አንተ ፕሮፖዝ አዘጋጅተው እኔ አሁን ድንገት የዛን ጊዜ አማ jechuudha Abiraamii ila siruma jechuudha nama gaddisiisuun barbaadu. Kanatu akka inni gaa'ela isaa dhabu, akka inni mana isaa dhabu isa taasiseetu jira jechuudha. Sababii keenyaatii fi maaliif wal loltu? Akkasumas immoo dubbatameetudha kan walii galamuu danda'amu. Inni biraa immoo ani eenyu faana akkan ta'uu fi eenyu faana akkan dhiisu sirrittidhaanii nan beeka jedhe jechuudha. Piroosesii sana hundumayyuu qopheessanii achitti yeroo isaan taasisanii baay'ee nama jibbisiisa jedheetu jira jechuudha. Egaa bucheen jechuudha. Amma ijoolleen kun jechuudha kan isheen akkatti xiqqee qabattee gaa'ela namaa waliin dhahuu jalqabdetti maal fiddii wanti isheen gootu hin jiru jedhanii keessa Ruutaas baranii keessa Abiraamis dabbaranii jechuudha. Jireenya isaanii hundumayyuu jechuudha to'atanii kan isaanii
akkatti dhaanii isarratti xibbee taphachaatu jiran jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhee osoo hin ala deemiin karoorfatiin ala deemuuf jedhanii paaspoortii isaa fuudhanii hanga kennuu dirasitti waan baay'ee akka barbaadanitti jechuudha. Haadha manaa isaa irratti arraba isaanii jechuudha akka barbaadanitti akka isaanitti baasanii godhee kan dafarsiise ofii kabachiisu Abiraam dhabuu isaati jechuudha. Osoo Abiraam kabajanii hiriyoonni isa haadha manaa isaatti hin darban. Hanga isaa baraniiti kan itti isaan darban maleedha. Amma Abiraam akka jechaa jirutti isaaniif yaade bakka haadhayyuu isaaniif dhaadataa jira jechuudha. Isaan akka hin dallansiisne jaalalaanii akkasumas immoo bakka gorsanii deebisuudha kan jechaa jiru jechuudha. Isaan hin gorfaman argite isaayyuu ሲዲሰን ለማየት ነበር የመጣሁት ሁኔታዎቹን እያንዳንዱን ነገር ክስተቶቹን ለማየት ነው የመጣሁት። ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ እኔ አቤል እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬ አልጠበኩም። አንተም አሞክ ወድቀ ሆስፒታል ድረስ ይዘን ሄድ ነው በህግ ታምር የሆነብኝ እዛኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ እንደሌለበት ነበር። አቤል ማድረግ የለበትም ነበር እንደዚህ አይነት ነገር። ለምንድን ነው ያደረገው? አንተ ባልዳር መሆኑን ረስቶት ነው ዘንግቶት ነው? ለዚህ ሁሉ ጥያቄ ነገ ደግሞ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይሁን ነገር ቢያደርጉስ ነገ ከነገ ወዲያ በምን አክል ነው የምታምናቸው? እነዚህ አይነት የቅርቤ ሰው ነው የምትለው አቤል እንደዚህ ሲያደርግ ምን ብለን የምታምነው? የተፈጠረ ያለው ነገር ለእኔም ትንሽ ጥያቄ እስከሚሆንብኝ ድረስ ነገሮች ግራ ያጋባሉ። ግን ደግሞ በቃ እኔ በቻልኩት አቅም በራሴ መንገድ ለመፍታት እየሞከርኩኝ ነው ያለሁት። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በዚህ ልክ እንደዚህ መሆን አንገ ዮሜትሲ አከነቲንሲ ኢላልታ የሮ ዋንቶኒ ሱን ቆጳኒ ኢላሉ አኒነትን ቶሌ ጋፋ እኒ ጀዱኒ አኒሲ አችረቲ ባየድማ ጅራ ነረክሴራ inni kuni wanta sirrii miti kan isaan hojjetanii jedheetu jira. Abiraamittis wanti kun haaraadha jechuudha. Egaa amala Abiraam keessaa jechuudha isinitti meetoo jira. Wanta tokko irratti maaliif kun akkas ta'uu danda'e kun sirrii miti jedhee hin dubbatu jechuudha. Bakka kan arge faana kolfee taphatee waan ta'e jedhee itti jechuudha kan inni dabarsuu barbaadu jechuudha. Ruutaattis maaltu taa dhagahamuudhaafi ati baala yookiin immoo balatti daarii abbaa maal jedhama nama gaa'ela qabudha. Akka nama gaa'ela qabdu nama gaa'elaa taatee beekuu dhabaniitoo miti hin beeku sirrittiin kanii jechaatu jiru jechuudha. Egaa waan baay'ee haasawaniiru jechuudha. Nama dhumaatti dhaggeeffadheetu jira sagalee isaanii jechuudha. Keessuma keessaanii isin dhageessisa malee sagalee isaanii jechuudha. Inni waa'ee Ruutaas dubbateera. Yeroo baay'ee ani balbala isaanii fuuldura dhaabbadheera. Isa kanaanis immoo yeroo baay'ee na dhiibdeetti. Kallattiilee garaagaraadhaan gatii baasuun qabu baaseera. Ani Ruutaa faana wanta dheeraa wanta as kan hin taane kan hin karoorfadhee ture. Ruutaa faana ijoollee 2-3 godhadhee wajjiniin jiraachuu gaala mi'aawaa ta'ee hin barbaadan ture. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee nama miidiyaa ta'uu koottis miidhama gaa'ela koorraan ga'eetu jira. Wanta abbumti barbaadee akka barbaadeetti ol ba'ee akka haasa'uu na taasiseera. Waan baay'ee akkan dhabus na taasiseera. Haa ta'uyyuu immoo malee ani nama waanan ta'eefi wandumayyuu silchitti na dadhabeera. Garuu immoo karaan ittidhaanii mucaa koo hargadhu bichaa osoon hargadhee mucaa koo hargee mucaa koo guddisuudha. Inni kaan hundumti isaayyuu akka fedha isaati haa ta'u an dadhabee dhiiseetu jira kan inni jechaatu jiru jechuudha. Egaa kallattiilee garaagaraadhaan immoo jaarsummaan akka qabatamudha abbaan isaallee jechuudha kan isaan haasawaatu jiranii ani qophaa koo miti akkasumas illee namoota dabaladheen isaanii bira dhaqee hin haasofsiifna jedhaniitu turanii. Egaa Ruutaanis immoo bakka Abiraam jirutti dhaqxee akka haasofsiistuudhaa fi dubbatameetu jira jechuudha. Ruutaan immoo ani deemee hin haasofsiisuuf yoo barbaadellee asaa dhufu jetteetu jirti jedhameetu jiru jechuudha. Ganniin jettee jirti guyyaa har'aa jechuudha. Hin fedhani bakka inni jiru hin naqanii inni masaan qeen jirreyyuu abbaa isaa qabatee haa dhufu jetteetu jirti jechuudha. Inni biraas immoo egaa akka Abeel kasasameetu jiru jechuudha.
Abeelillee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi sammuun qabu jechuudha. Gadhiisii jechuudha. Osoo kuni irra gahee jiru ganaa gaala nama balleessuudhaa fi kan inni kaachaa jiru jechuudha. Lakkaa Abeelii abbaa malee haadha hin qabu jechuudha. Ilaalaala dhugaan siniin jedhe jechuudha. Maal jechuun bakka haadha isaati sana buusee roottaadhaan ilaaluu qaba ture. Dubartiin maal akka taate isa biraan immoo bakka roottaan Abeel jiruu adaraasha isaa akka dhufkate gara mana warraa Abeel nu geesse jedhanii ni jiru jechuudha. Isa kanaaf isa abbaa isaa bira nu geessennaan lakkii inni haadha hin qabu abbaa malee obboloonni hin jeeqamu. Kanaaf iyyuu hin barbaachisu abbaa yoo kufe maalan godha eebbiiniin illee dudaatoo ture jechuudha. Garuu immoo kallattiilee garaagaraan illee dhadheennaani kasastanitti miti karuma sanaan seerattaa dhiyaatu inna lakkii jedhetoo dide jechuudha. Inni na bicha hordoftoota baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa fageessee yaaduu qaba ture jechuudha. Ganaa nyaatu dhugaan siniin jedha akka qallittiin isaan akkatti xibbee taphatan kun jechuudha. Ganaa akka nama masoobii irraa biddeen akkasitti watiidhaan xaqallalee afaan kaawwatanitti jechuudha. Isa godhan kanaaf tokko hin nyaatu jetteetti meerottaan ilaatti namni kan facaase in oola in bula malee suuta keessa illee ta'a malee facaase sana namni haammachuun oolu jette isa dhugaa rabbii ኢቨን ልጄን እስከ አላሳይም እስከ ማለት ድረስ ደርሳ በብዙ አይነት መንገድ ተጣልተን ተለያይተን ነው ያለው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ የፈለገ ነገር ቢሆን ይሰለቻል። ሰው ነኝ አይደለ? ይሰለቸኛል። እና በዚህ ልክ ከእሷ ጋር ከዚህም በላይ መታገሉ አግባብ ስላልሆነ በሰላማዊ መንገድ ልጅን ካየሁኝ በቀኛም ችግር የለውም። ነገ ከነገ ወዲያ ህይወት ይቀጥላል። Amma mee Abrahaam rakkoo guddaa keessa jira. Amma mee isatti mee badiinsa hin gallee fi ilmi namaa immoo yoo badiisa amane mitiire badiisa irraa yoo deebi'e mitiire kan waan tokko gochuu fi dandeessan jechuudha. Kan bakka dhiifa malee gochuu fi dandeessan jechuudha. Inni amma mucaalee natti agarsiisuu diddee an dadhabeetu jira. Jireenyi immoo itti fufaa jechaatoo jira jechuudha. Osoo ati amma Abrahaam jechuudha. Utuma ishiin akkatti susukkuumtee isin jettu jechuudha. Chaappistiikis irraa xaraddu jechuudha. Intalli kuni koottuutii oodhu mucaa kee ilaali jettee akkasumallee ofitti sisissite jechuudha. Atoo fooliin koo foolii dubartii biraati. Innaa ishiin si hammastu jechuudha. Dhugumaa ruuta barbaaddatan innaa ishiin si hammastee innaa ishiin susukkuumtee jettu ani haadha manaa qaba maan jedhiin. Atis mee rakkoo keessa jirta obboleessa keenya fuula kee irraa ni dhugaan sin jedha dikkimmi jettee dadhabdee silchitti nama jedhe fakkaatta jechuudha. Isa kana sii beekneetoo jirra jechuudha. Siyaa gargaara. ያው ትንሽ ጊዜ ነው አሁን እኔ አሞኝም ስለነበረ ምናምን ነው እንጂ ብዙም ያገናኘን ነገሮች አይኖረንም ከእነሱም ጋር ቢሆን ማለት ነው። አንዳንዴ ምን እንደማስፈጠቃለሁ በቃ የትም ሰው የሌለበት የሆነ ራቅ ያለ ቦታ ልሄድ እንዲ የሆነ ሀገር ልጥፋ እንዲ ምናምን ነገር አለኝ በጣም ይከፋኝና ማለት ነው። እና በቃ እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ሁላ የምደርስባቸው ታይሞች አሉና ብቻ እኔ አሁን አንተም ለእኔ መከርከኝን ነገር እንደምቀበለው ሁሉ አንተም ደግሞ ከልጆቹ ጋር ከነብሩክ ከናቢራ ጋር መጣላትህን አቁም። እነሱን እኮ ጠልቼ ሳይሆን ድርጊታቸውን ነው እየጠላሁ ያሉት እንጂ ድርጊታቸው እኮ አንተንም ብዙ ነገር አድርጎ ካየ ፊንት በልተህ እግዚአብሔር ብሎ ነው ያተረፈ። የዛኔ በቃ ደስ የሚል ነው ነገር በሰላም ትመሆነ ተሽሎም እንደዚህ በመ ኪኖ ሰከናደን ጀቻ ጅሩ jechuudha. Abrahaam amma akka jechaa jirutti silana dhukkubee fidha kan inni isaan faana walitti siquu jalqabee dura dhaabee Abrahaam isaan faana turte jechuudha. Jechuun edda dhukkubsattee sitti siqanii miti. Ati bee nama hin dhabne otoo isaan sirraa fagaataniiru ta'ee otoo ati isaan irraa fagaatteetta ta'ee jechuudha. Obboloonni kee abbaan kee akkasumaati manaan kee dhalli keessatti siquu danda'u. Yeroo tokko jedhe nan dhibbadhaa jedhe ka'ee biyya kana keessaa baduu lafa namni hin jirreen jedhaa jedhe. Kun egaa akkaataa isaa bakka dubbii isaa karaa ittiin nama amansiisu isaa karaa ittiin namarraa lakkiin fedhanii jedhee dubbatatee of qabee jiraachuu dhabuusaa. Amma fakkeenyaaf ilaala lafa Abrahaam deeme hunda deemte hiriyoonni jechuudha.
yoo inni buttaa jiraate buttaa jira, yoo inni finfinnee jiraate finfinnee lafa inni dhaqe hunduma kan isaan guttutamaniitu adeeman jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkatti hin beekamu dheengadda argataniitu shaanxaa isaanii guttutanii kottuun deemna sin bashannansiisa jetteenii bichaa bucheen fa'ee tambisee ta'uullee hin beeku fiiduu wayii hojjetamee ture jechuudha. Na futee deemuu qabdu jedhanii jechuudha. Inna hanga kanaatti namittiin jechuudha dhaadachaatu jirti. Faranjiin fideetoo jira akkatti ishiin faranjitti haasawaa turte jechuudha. Faranjii goota dhugaa rabbii jechuudha. Indee tala ishee mana geessu kana jechuudha. Na dhaabbachiisee naan akkasitti naasofsiisu sammuun fagoo ani baay'een isaan ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Na gara dhumaattu maal jedha ishee maal jettamee haasa'e? በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደነሱ አካውን ቢሆን ኖሮ ሌላ ነገር ነበር የሚፈጠረው። ግን እኔ አሁን አሁንም ቢሆን ሰው ላይ በቃ ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ልጆች ብዙ ነገር ሊያደርሱብሽ ይችላል። ያ ነገር በቃ ይቁም ነው የምለው። ይህን ነገር ስታይ ሩታ ደስ አይላትም። ልክ ነህ እኮ አንተ ፈልገህ አይደለም እዛ ጋ የተገኘው የእሷን ደስታ በቃ የሄርሜላንም ልክ ነህ። በዛን ጊዜ ትንሽ ነገር ቢሆን አድርጋ ሊሆን ይችላል። ያን ነገር ማስበን ይከው እዛ ጋር ግን ያ ብቻ ሳይሆን ትዳር። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ፣ እንዳታስቡት መጥፎ ነገር። Egaa Abiraam deemeetu jira jechuudha. Waan hundumaaf iyyuu ijoollee faana walitti hin bu'iin karaa sirreessuu malu anatu sirreessa jedhee jira jechuudha. Bucheen immoo ijoollee sanarraa fagaadhuuti roottaa faana jireenya sirreessaatii waliidhaan jiraadha iddoo tokkotti deebi'aatii kan inni jechaaniitoo jiru jechuudha. Karaa danda'amaa ta'ee ani wanni ta'a maal jedhee gooftaa kunaanni yaala jedhamu jechuudha. Akkasidha dhugaadha. Abiraamtu dadhabe malee jaarsoliin hin dadhabne har'as ta'ee kaleessas isaan deebi'aadha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo tokkotti isaan deebisa isiniin jechuun jaalladha. Gaa'ee viidiyoo dheeressitu jira jechuudha. Ta'uu malee suutuma jedhaate jechuudha. Qimamiyyee mana madaamii dhaggeeffadha. Sabskiraayibii laayikii godhaa isiniin jechuun jaalladha. Feemisoota bichaa miti kan isin hordofuu qabdanii. Ana kanii mana madaamii keessa gugguuftus hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Sabskiraayibii laayikii godhaa. Isa kana isiniin jedha. I miss